Obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa. Obboleettii jechuun yoom dhaloota qofaa. Obboleessa jechuun nama biyyaa cufaa. Obboleettii jechuun nama biyyaa cufaa. Harka fuunii akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haa dhaqqabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin gara gameessa Oromoo dhalataa naannoo Hararii kan ta'an kabajamoo fi jaalatamoo dargaggoo Abdusalaam Mahammad Aliitiin wal isin barsiifnaatiin amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin daawwadhaa kan isiniin jawaanis Muhammad Ahmadiin gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin affeerram. Obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa. Obboleettii jechuun yoom dhaloota qofaa. Obboleessa jechuun nama biyyaa cufaa. Obboleettii jechuun nama biyyaa cufaa. Dargaggoo gameessi Oromoo Abdusalaam Muhammad Aliim afaanota garagaraa kan dubbatanidha. Afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Arabaa, afaan Ingiliffaa, afaan Turkii dubbachuudhaan nama beekamanidha. Yeroo ammaan tana kana naannoo Hararii keessa gaara Haakimitti kan argamanidha. Turkii wajjiniin hojjechuudhaan hawaasa keenya harka qalleeyyii warreen ta'aniif re'ee bitee raabsaa kan jiranidha. Egaa nutis dargaggoo gameessa Abdusalaam Muhammad Aliitii wajjiniin gaafii deebii taasifne isin daawwachiifnaatiin amma xumura sagantaa keenyaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jenna. Maqaan koo Abdusalaam Muhammad Alii jedhama. Dhalataa naannoo Hararii Araddaa Barkallee Ganda Furaarraayi. Akkuma beekamu re'ee kunoo kan hormaataaf ta'u hawaasa keenya harka qalleeyyiidhaaf gara harka qalleeyyii irraa of dandeenye akka jireenya isaanii mo'atanii jiraataniif kirii 200 waan gahaa kennuudhaaf galmeessinee uummata hawaasa keenya harka qalleeyyii kanneen eebba horsiifatanii isaanillee maatii isaaniitiif jireenya maatii isaanii akka jijjiiraniif bira dhaabbannee toomanii rabbii gaditti uummanni Turkii sabni keenya kun harka qalleeyyii fayyadamu yookaan osoo daldalina jireenya isaanii irratti nutis ilaallee uummata Turkii irraa waan kana goonee bakka buunee isaaniif kan himuudhaaf yaalii waan goone isaanillee fudhatanii waan kana qabatanii yookaan gurguratanii nyaachuudhaaf osoo hin taane horsiifatanii bu'aa harka qalleeyyummaa keessa jiran kana bu'aa irraa buufatanii gara of danda'uutti akka jijjiiraman biqilleen isaan beeksisaa fi kan isaaniif kenninu waan nu affeettaniif baay'ee tokkolfaadha. Obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa. Obboleettii jechuun yoom dhaloota qofaa. Obboleessa jechuun nama biyyaa cufaa. Obboleettii jechuun nama biyyaa cufaa. Obboleessa jechuun nama biyyaa cufaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo turtiin gameessa Oromoo dhalataa naannoo Hararii Abdusalaam Muhammad wajjiniin taasifne kan isin daawwachiisaa turre kan gammatti daawwattan kana tureetiin qopheessee dhiyeessuudhaan anka isinii waliin ture Muhammad Ahmadiin torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti. Obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa. Obboleettii jechuun yoom dhaloota qofaa. Obboleessa jechuun nama biyyaa cufaa. Obboleettii jechuun nama biyyaa cufaa.